Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harkafuun hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya akkamiin nagaa jirtu jajjabaattu isin jecha nagaa alhamdulillah. Egaa obboleeyyan kiyya isinirraa badee ture dhiifama hojii wayiitiif isinirraa badeen isiniin jedha. Waan isinirraa badeefillee isinitti himaa booda inshaallah. Innaa har'amee obboleettii kiyya tokkotu waan mudate namoota biraatiifis barumsa akka ta'an biraan nagaa naan jette inshaallah anillee isin biraan ga'uufin yaala jechuudha. Gaaffiiwwan gaafatamanis baay'eetu jira isiniif hin deebisne isinis obboleeyyan kiyya inshaallah isiniif hin deebisan isiniin jira xiqqoo biizii ta'ee tanani. Obboleettii kiyya tokko maasseete sirriitti dhageeffadha ijoolleen keenya jechuudha. Maaliifi keessattuu jechuudha warri reefa biyyarraa dhuftan jechuudha. Isin hunduma keessanuu ilaalate jechuudha. Hunduma keessanuu namuma kamiyyuu jechuudha. Warra turtanis ta'e warra haaraa dhuftanis ta'e innis maasseetanii waa'ee ijoollee keenyaa wajjin wal qabata jechuudha. Obboleettiin kiyya kun maal naan jette seetan intala takkatu Itoophiyaadha jettee Itoophiyaadha. Sabaan Oromoo miti warra soddaati jechuudha. Ani kifilii kiyya hojii kiyya xumuradheetiniin sa'aatii misaa booda kifilii kiyyan jira. Kifilii kiyya seeneetiniin yeroo hundayyuu kifilii kiyya seenee kifilii yoo seenteetiniin jettee yaa'u bilbilan ilaaltaa haasa'u jira maal jechuu jira mire. Innaa oduman akkasitti taa'u hiriyyaan madaamii kiyyaa turaatiin dhufti yeroo baay'ee gaafa san immoo sarratanyaa isii fidatteetiin wajjin dhufte jettee gaafa isii wajjin dhuftu dhaqee kifilii isii achi jirti achi isii wajjin dhaqee jedhaniini kifilii kiyyaa natti seentee anis nagaa jedheeni taa'i jedheeni teessisee na bira teettee achi kaatee na biraa hin deemte jettee hin deemanii anis haaluma gaariin hojii waan fixadheefanis kifilii haga isaan deemanitti kifiliin baanee achuma ture. Anis bilbiluma kiyya ilaalaatiin ture akkuma yeroo kaanii. Achiin gaafa kaanii intalli kun gaafa galtee xiqqoo tutturteetiin jettu maal jettiin madaamtittiin isii yeroo baay'ee anisii hin hordofaa. Isii hin hordofaa. Bilbila irra taa'aa turtii. Kootu waan kana godhi jennaan ishii jettee achiin turtee. Yoon dhaqee ilaaluu isin bilbila irra jirti jettee achumaanin intalli kun hojii seeraan hojjetaan jirtu bilbiluma wajjin biiziidha isin ka jedhu dhaqee waayifaa mana kiyyaa cufee jettee jennaaniin maaliif waayifaa cufte jettee yooma san kifilii kiyyatti natti dhuftee. Gaafa isin kifilii kiyyatti natti dhufteetiin jettu dura hojii hojjedhu hojii kee geessiti achi booda bilbila fayyadamin jedheeni jennaan haay naabantu malee naan jettee dura isa naabanii yoo isa naan baniin hin hojjedhu naan jettee gaafa kaanii maaliif hin hojjenne jennaan hiriyyaa isii kana baantee maqaa isii dhooftee isiinuu kunoo bilbila irra taa'aatiin turte gaafa kaan haga mana sanii bahutti akkuma seenee hin fayyadamaa turte namni itti dubbatan jiru ati maaliif narraa cuftaa naan jetteeni madaamii kiyyatti himtee akkanaa jetteeni madaamii kiyyatti himtee achiin na waamanii anas akkamitti fayyadamte bilbila naan jennaan ani yeroo hojii kiyya geesse maatii kiyya wajjiniin haasaa malee gisee odoo hojii kiyya fixin bilbila irra taa'uun jedheeni anis akkasitti ofirraa deebisee intala san achi fuutee biiroo geessitee. Madaamtittiin isii fuutee biiroo geessitee jettee bakka kanatti jechuudha ijoolleen keenya baay'een keessan hojii keessa yoo fixattanii jettan malee bilbila fayyadaminaa hojii hojjetaa dhaabataa bilbila hin fayyadaminaa isin jedha obboleeyyan kiyya. Asumaanuu maal isin jechuu barbaada yeroo baay'ee jechuudha hojii keessan beekaa hojii keessan hojjetaas yoo fayyadamtan rakkoo hin qabu garuu immoo dursa hojii keessa akkaataa itti fayyadamtan beekuu qabdan jechuudha bilbila odoo hojiin hin fixin osoo hojiin taa'ee isin eegu isin immoo bilbila fayyadamtan sirrii miti. Kanaaf ijoolleen keenya kanarraa maal barattu ijoolleen hiriyyaa yeroo baay'eedha isin saba kiyya jettaniin waan garagaraatiin isin miidhuu danda'an jechuudha. Sirriitti of eeggadhaa keessattuu ijoollee keenyarraa of eeggadhaa. Innaa kanaaf akkasitti fuutee achi geessite jettee isiin immoo naa kenni jechuun isii san dirqama dursa isa naabanii yookaan hin hojjedhu ka jettu sun jechuudha dirqamaa miti. Mana keessa waayifaa isaanii namaa kennuun dirqamaa miti yoo barbaadanii akka maatiititti silaa akkayanii fedha isaaniitiin siif kennan malee dirqama hin qaban seerri isaan dirqamsiisu hin jiru kana beekuu qabdan ijoolleen keenya.
dirqama mitama ijoolleen gariin yoo naan kennine ani hin hojjedhu mana kana akkana warri jettan biiroo sodayitan homaa furmaatan argattan. Yaa'u isaa wajjin tibibbiriidhaan walii galteedhaan kenniif jedhanii yoo isinii gaafatan malee dirqama seerri isaan dirqamsiisu hin jiru. Maaliif waan isaaniiti qabeenya isaaniiti waan ta'eef ijoolleen baay'ee waan akkanaa irratti isiinuu akkasii mana sarraatenyaa tokko mana namaa deemtanii akkaataa isii hojii isii ilaaltan isiinuu akkasii warra akkas barumsa waan hin taane walirraa barattan of eeggataan isin jedha obboleeyyan kiyyaa. Namarrattis buddeena namaa jechuun hin jiraami bakka walirrattis sharrii hin yaadin amma sababa isiitiif isii kanas hin shakkan jechuudha. Isiin kunis akkasuma jedhan jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya yeroo baay'ee daba walirratti hojjetan bakka geettanitti daba walirratti hin hojjetinaan isin jedha obboleeyyan kiyyaa. Annaa akkasii yeroo baay'ee waan isin yaadintu isin mudata keessattuu ijoollee mana keessan dhufte taanaan isiin sun waan isinirraa barattu hin beeytan. Isiinuu akkas gootii anis akkas gochuu qaba jedhan gaafa mana madaamitti saniitti deeme. Isiin sunoo sarraatanyaan teetirra waan akkanaa baratte teettu waan akkanaa dalagaa jedhanii gaafa san dubbiin dhufa jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya yeroo baay'ee of eeggataa beekaatuma yoo ijoolleen mana san dhufan dhiisaa bilbila fayyadamtanis isinitti haa hafu. Haga isin achii baatutti. Isinin jedha obboleeyyan kiyyaa yeroo baay'ee wal bira yoo dhuftan waan gaarii walirraa baradhaa malee isiinuu akkas gootii isiin akkas naan jettee isiin akkasii waan akkanaa kanarraa of eeggadhaa dhugaa rabbii. Maaliif jennaan ijoolleen keenya ufumaa shiira walirratti xaxu yeroo baay'ee jechuudha. Kanaaf saba kiyyaa isii waan akkanaatiin jettu waan akkanaa nan gootu waan akkanaa dubbattu jettanii madaamii keessan itti hamachuu irraa of eeggachuu isii afootti waan kophaa keessan gootan gochuu irraa of eeggachuu